Senegal. Midi kana di sekat. Marro le singilum marra bayuka. Skama cheno. Zarara men jiratu mali wanna timila walti qollofte rafdu meti lubude tada akatil azabajir tukana rabbi irasi gafat iraf si ume mali walti qollofte am bargar nyaate rafta alga bareda karara ma ko rafta jere rabbi irasi gafata kana beta diazbora shamaram biya faranji tajar san kamne hunda isani sura na erga yo isa wogga kana kesan qadi manne hirira wama iron biya faranji irdan shamaram biya faranji hunda isani sura isani na erga anu doktora jalalati miti yo isi wogga kana kes hinerumne yokin media kana rabadan yokin anatu bada yoki hinerumtan sadinu makan walitti gadiyan Midi kana di sekat. fodo jere sedi salanje tati sena Wai rabbi. Amma maal fuuna nuyyuu fuudhamne biyya baqaa keessatti amma namni lama fuudha biyya baqaa keessatti. ate kam barbada kam furu barbada bima akam furu barbada Ops. In dhabde mal diya Mbekwan. baredu takiti hararge qabdu jowe fure tam funare Wallaggaan fuudhi baqqaatillee. la ta walla ga fure busora sayna jetti an barbada Durbi jaraan babbareedaniif hin jedhee bar. amma male beita kuno yo jimman fute akkuma namatti kennu kanatti teennee oduu qarrara beektaa buna kana dhaaba affida buna gurraacha cogaara guutu hararge yoo fuute teessee barcama kee goota raayis ta'ufirra wallagga yoo fuute ciqici ganaa qawwee fidhattee bosona keessa deemu bosona keessa zooruun barbaada. Wallaggaan fuudhi isaa bosona haa deemu. Siidhaafillee anaafillee hin taa'ini. Ani duuba margini haree jettatanii jirta eegaa siintaayini sibiirallee akkasumas. Argitannee namatti yaadeen jedhee bara fuudhee wallaggaan fuudhee bosona haa seenu adabbii tokkoffaa. Fuudhu jedhe sedhii sanaan jechaati seena. Sun barre yaa san adabbii miti waadaana seenii maallaa ta'ii akkas naan hin jedhiin kun hin fuudhuu haa jedhuu. Akkasii dhumattee baradha doktor. Si dhumatte. Oromoo kaatanii haala seenatti uffateetti karaa cuftanii maa teettan? Kaatanii karaa cuftanii? Barri bara keenya. Laqa gori dhiirri yoo mana keessatti bira ta'an namatti hin tolu. Ilaala waan inni jedhu laalame maal atama maa rakkina himatta durma laayifirra jirtaa sitti ol seenee baran. Akkuma nama geemi ta'utu bakka jettee bari yerootti akka haawultiinitti na laalaa jirta. Deemee akka jaarsa namaa deddeemee sitti deebi'a. Fatiyaa wallaa fatiyaan haa deemuu dhiisinaan jette. Fatika, I love you, I miss you. Muka kama biyya jiru mana ijaaran. Akkaataa warri Ameerikaa itti walii jaalala kennu warruma Ameerikaattu beeka. Akkaataa warri Kanaadaa itti jaalala walii kennu illee warruma Kanaadaattu beeka. Akkaataa warri biyya Arabaa itti jaalala walii kennu illee warruma biyya Arabaattu beeka. Isa Itoophiyaa kan immoo hundi kennayyuu beeyna. Suutatti ifaan eega dhaame dalga jala gaccisan xiqqoo amma sana xalaa jiranatti fakkaate malee uummanni. Yoo walii yaadullee homaa jiru. Miskiina biyya baqaa keessallee biyya irraa fidulleen homa jiru sigale garuu jaalala walii kennu irratti sigale maarreen akka biyyaatti bokkisaa jedhan baroodii jedhan ana shamarree biyya faranjii tuufaa garaana nyaatti bar wallah algaa warqii fakkaatu kanarra akka waan abaarsa qabdu osoo birrii qabdu osoo konkolaataa qabdu osoo mirga qabdu kophaa ofii rafti wallah abaarsa qabda natti fakkaata yeroo tokko gise taa'eetiin ilaalu badaamu ijoolleen babbareedduun tun abaarsa qabdi biyya guddate kana keessa teette. Mee jireenyummaan ati gaarii jiraattu maa inni dhugaa rabbii mee amma biyya guddatte keessa teette doolaara baankii guutte gidee gabbaatu even zubaalaa darbu konkolaataa yaabbattee deemta nuti sa'a 5 sa'a 6 miilan deemna miilli nu luqqaate faayidaan kee maali zaraalama hin jiraattu maali wanni ati miila walitti qolloftee raftuuf irraa si gaafata rabbi algaa bareedaa kanarra maa kophaa raftaa jedhee rabbi irraa si gaafata kana beektaa diyaasboora yoo dhiiraachi keessa amanuu dhabde kaayiroo kootu Kenya kootu Sumaalee kootu Itoophiyaa deemi heeru irraa si gaafata rabbi irraa si gaafata obboleettitii deemi garuu mootu diyaasbooraan biyya faranjii warri dhiironni biyya faranjii akkasii irraa qaban dur ollaan haqa namarraa qaba dura ollaa keessan gammachiisa gidee isa waliin geettan immootu gara kenna koota dura diyaasboora hundi isaa jaartii argatee gidee ka'e
warri lafatti haftan koottaa nutti heeruma yaa silaa biyya faranjiitti lama furuun hin ta'u takka takka maal jettan isinii ta'e cha obbolummaati kuni waamicha obbolummaati yoo diddan hin garafamtan no shamarran biyya faranjii tajaarsan qabne hunda isaanii suura naa erga yoo isaan waggaa kana keessan qaadhimanne hiriira waama yoo isin hin heerumne yookiin anan miidiyaa kanarraa bada yookiin isinin miidiyaa kanarraa bada yookiin gorsa kiyya fudhattanii heerumtanii allaqe heerumuu qabdan nuti ka barbaannu amma shamarran keenna ka humna qaban heerumanii yeroo ilmoo argatanii ilmoo ofii barsiifatanii nuti amma dhaloonni amma jiru kun dulloomaa jira gana ilma akka bakka kiyya buu dhaluun isinirraa eegama ka jooriin bakka buu dhaluun isinirraa eegama kamarroo bakka buu shuf haawwanni kenna horteen isin dura jechu warri jaarraa zabana jaarraa abbaa fa'a jaarraa abbaa gadaa fa'a ture bakka jaarraa abbaa gadaa warra amma jiru kana bakka buusan jooriin buusan marroo bakka buusan abiyyiin bakka buusan ka fedhe warra amma jiru kan hunda bakka buusan isin immootu akka anaa kana fa'a bakka buusan goota halkan qixxee sa'a silaanni walammatee rafu akkatti afaan bansiisee isin teessisu jechuudha bakka buusan isin warri ammaa kunillee heerumtanii ka bakka amma nu jirru kana qopheessuu qabdan barsiisuu qabdan ilmaan keessan dubbii tana laayyootti ilaalina dhaloonni wal fufaa wal jalaa fufaa deemuu qabu yeroo humna qabdan kanatti heerumtanii I am serious heerumtanii ilmoo gaarii deettanii barsiiftanii bakka gaariin gahuu qabdanii jechuudha qoosalleen qoosadha hagibu heerumtee yoo kaate immoo marfee ofitti hin dhaqadhaqin kaayyoon kiyya guddaan shamarri keenna qabsoo isaanii jaalalatti deebisanii hayyoota keessan hunda isaanii harkatti deebisuu qabdan alagaa harkaa fudhachuu qabdan maal taatan isin hin dalayduu meeshaan teessan rakkoon jiru maali jarri yoo waaman tole jetti abeet yenee geeta garaagarummaan jiru kanuma bar teenna faatee yaaniin maal barbaaddatin jetti rakkoon tanuma jarri garuu abeet yenee geeta yenee jegna milittaada ምንም ጣለ limuutillee fiifan adda usin jedhe afaanuma bar hundi afaanuma bar wanni nama afaan adda man tokko hin jiru walla siiduulle yoo taate teenna tanan nama du'a bar limuutillee kun amma kumaaf daalacha haa beekan jala korfa limuutillee inee jegna inee qon waxa gaba waxa hin jiru inni beeka warri dhiiraa kana teenna akkuma reeffa calle danaa ija fedhii moofileen inni ibsatte himadha ibsadha rakkoon jiru kan amma rakkoon keessan fedhii keessan ibsachuu hin dandeettan kanaaf dhiirri oromoo jechuudha eessa dhaqaree dirqama goondariif goojjamiin dhaqa tokko kana lammata gizee namni jaalala isin gaafatu osomaa feetan kana adaba gootan maaliif osomaa si beeytu kana ija ashaba warri gattee eenyu jedhu siin jetti bara yoona tajawaariif habiyyooti baratu eenyu jedhu jettuun hin dhabamtu amma ana yoo maraataa taate malee nama du'ee qabri jiru malee namni lubbuun jiru oromoo ta'e kanan beekne hin jiru dhalaa gizee an hay jedhuun eenyu jedhu jettuu jira maal jettanii maraattu mana yaalaa geessu lafa akkasiisan maraattu akkasiisan niintu waan maraattonni akkasii sunniin jirtuufi dhala dhiira kenna beerri irratti yaatee boraafattee rafti jechuudha shuf hagana dhabannoo taatan barite salxinuut nyaata xiqqeessa hambargar kan ruut kan waan lubbuun keessan feetu hunda ofitti naqina maaliif garaan keessan ulfa baatii sagalee isin fakkaata gariin amma yoo nyaata irsi jedhuun biyyee nyaadhati kee nyaanne maarree nyaanne akkasii taane maal sii gonaani kiyya nyaattu dhugaadha garuu minaa ragaal ulfan deenne ulfaawu maaliif gootaraa ruuzatiif gootaraa hambargar taatan akka carraa ta'ee mootu osoo oo'a yookiin yeroo oo'a ta'e osoo asiira dhuydu bishaan dhuydu garaan si guddata ispoortii dalagi ispoortii sassalphaa dalagi ispoortii garaa kanuma gile barri baakaat lukuma kee kana tuqi ciisi ka'e tuqi garaan si haa jabaatu dabbaa kan akka carraa ta'e waaqayyo si dhoggata sheep wannoota dalagi xiqqoo waxaa si hayya ትንሽ ወጣ ጥቆ ዲቢ ፍራች ሙልዲ ከገባት ይየቹ ቀባጭ ከናቪ ቀብሶ ጉደቱስን ኤገታት እንጀ ቀብሶዩ ቀብደን ይየቹ ኢቪን አመኩማ ከነ ፍሬንድ ዲሶ ካጀራ ኮርፍ ኩማ ሲሞ ከነ
Mee amma diyaaspoora meeqa siingiliin jira intaloo san harkaa fudhachuu dadhabdanii maarraa yoommoo ennaa yoo maqaan isii osoo dharaan ta'e minisootaa keessa kumaataman diisii kana kumaataman ciiftu kophaa ofii beektaa yoo irra galu suqaanuu dhala garaagara baalaa silxaanii biraaf deemna abbichuu jala isin kaa'uuf deemna miti dhiironni keenya warri isin harkaan qabuu dandeettan saafeetanitti itti bilbiluu dandeettan meeqatu dhadhammateera maali isin hinaaffaa wanni jedhamu jiru qo'i shamara oromoo kun maali foon booyyee nyaattammoo miiran qabdammoo hinaaffaa maali hinaaffaa sanuu bar masaanuun feenu hin hinaafna jettan malee akka itti hinaafan hin beekan dhiirri oromoo kamuu qabeenya keessan itti hinaafuu qabdan beera jaartiin isaa faranjiidha amma abdii qokan meelaala mucaa osoo halkanii guyyaa xuuxxu afaan oromoo wallaalee gizee waa dubbatu akkanaa miti du'a laalame osoo halkanii guyyaa xuuxxu afaan oromoo dubbachuu wallaale hin sobe hin loqodu afaan oromoo meegzee inni haa ta'u dhageeffadha dhaqa hin sobee nama kan maa jettan hin kolfita nama coraa qabdan ummata jiruun hin kolfan barsanuu sanuu ani gizee silaa boo'ichallee isin kolfitan tuna dhiba bar hin kolfina maa obboleetti ansiifuu garatti fi jedhuun dhabe maal goota riskii barbaade tole gadde marra hundi lama lama fuudhee dhume yaaddoo kanaas gurraachesse maal rakkattaree namni maali namni lama lama fuudhe hin jiru barsitti fakkaate malee nama ijoolleen baay'een lama fuudhani kun atellee kalee suuraa tokko poosti gootee akka waan mataanuu barbaadu natti fakkaate deeggara qabda beektaa feesbuuka keessatti moo nama tasa poosti si argaa godhe. Suuraa poosti godhean. Amma namoonni baay'een suuraa ati poosti gootee irratti ganaa fi wocii baasee caammaa dheeraa biturraa masaanuu dheertuutti fuudhuu qabda. Jaartiin tee mooraalii kee eeguuf akka suuraa ofiitti suuraa yoo poosti gootee minaamin jedhaa jiru deeggartoonni baay'een maal jedhan. Siuma wajjin kee wajjin caammaa dheeraa bitee ka'e malee waa jaartii lama hedduu seeneen kaane bar. Jechuun amma caammaa dheeraa aga birrii guddaa baafnee tiriin sharkaa hojjisiifnee caammaa dheeraa siifinu yoo mataanuu dheertoo ilaalee sii dabalamu. Maal gootan isin lamman ol dheerattanii? Kanatti bareeda jirra. Suuraan isaa kan dhaabatte. Isin nu haa kaaftu bakka. Homaa rakkoo qabu kan walii galtanii haa dabalamtuure. Isin si kaaftee ati nu kaaftee an dabalamu masaan barbaadaadha gara keessa. San booda Mariyaan naamee qayyaa. Doktorii keessa eenyu gadi yawween lama fuudhee reetii lama fuudhee eenyu lama fuudhee baay'eedha jechuun hunduu lama lama qaba warra ol baasee malee. Kanaaf waay wanti tun jaartii lammaffaa irratti fuudhu qixaatiin amansiifne jechuudha. Dafa. Nu durstan. Kan fuudhu barbaadan argite warri yookaan masaanuun barbaadu jedhullee hundi isaa asirratti taaftaa godhaa jira kan fuudhu argite hundi isaa masaanuu barbaadaa amma shamarri hundi isaa warri jaartii qabu lammeeffatu barbaadaa. Ati toon foodhiin gurraachofte yoo kan foto ta'e wallaahi nama duuta. Yoo san bareeda jidduu lamaanitti na gubdanii diiman.